nagaa caalu nagaa waaqayyoon ka baay'atu obbolo tokko mee jamayyaa xiqqoo takka deemneti gatii meeshaa warri baruu barbaadan firiijiin kun amma 1,100 birrii 44 birrii Dubaayitti jechuudha. Diraama Dubaayitti naan meeshaa mana keessa tuni maaxxaaraa bishaaniiti. Maaxxaaraa bishaanii 455 nootuna jechuudha. Isinitti mul'atti yoo ta'e kuni fireezariidha. Kun fireezariidha. Fireezariin tun 679. Kun immoo qasaala maashinii uffata miiccu otomaatikiidha. Ofumaan miicca bishaan keessaa ofumaaf baasa. Inni 800 birrii 84. Kun isinitti mul'ata 884. Kun immoo maashina mul'ata qallaataa jedhama biyya asitti jechuudha. Qallaataa kan 3-4 qaba. Isinitti mul'ata miti. Kun gatii isaatis 100 birrii 44. Kun immoo an uffata tokkosu birrii 97. Kun immoo kun kan aseerii birrii 100 birrii 16. Kun illee kan aseeriiti birrii 99. Kun sana aseerii birrii 87. Kun immoo kan buna bishaanii danfisu birrii 30. An kanarraa qannasuus jira bakka biraatitti jechuudha. Kun gabaa keessa waan ta'eef waddada. Jamayyaa keessa waan ta'eef kun immoo nyaata kun ruuzii minamina ruuzii oduu warraaqsin zim jettanii maashiniidhaan kan hojjetamu birrii 94 gatiin isaa. Ruuzii itti hojjechuu dandeessa waan barbaadan itti hojjechuu dandeessan isin gatii isaa birrii 94. Kun makiinaa manaan xaraganii birrii 230 akkasii filannoo geechan jechuudha. Maashina dinnichaa xabbasu barbaadanii meeqachi kun amma maashiniidha. Birrii 149. Itoophiyaa keessatti kun fayyadaa jechuudha. Maaliif dinnichaa chiipsii tokko jechuudha. Kun immoo istoovii xiqqoo baay'ee gaariidha. Ishiin birrii 164 gatiin ishii irra jira jechuudha. Akkasii isiniin jedha. Tunillee isin barbaachisa. Maashiniin tun sanduuqii wayii hojjetatanii oo'isuudha. Nama fayyaddi 100 birrii 89 jechuudha. Jaantaan asitti waddada. Kun olaattuun xiqqoodha. Birrii 67. Kun xiqqoo kan guddatu immoo birrii 82. Iddoo rakkasutti illee hin jira. Kun immoo amma birrii 115. Kun ola 115. Inni guddaan kun immoo birrii 129. Filannoo keessanii yeroo iddoo rakkasaa deemetti immoo sin waraabuu hin danda'a jechuudha. Biddilibsoonni illee hin jira. Kun ola biddilibsoonni fooxan jiru. Yeroo rakkinaaf maaliif gabaa nutti dhiyooti kuni yeroo rakkatan waan barbaadan bituudha. Fooxan hin jira. Akkasi fooxallee warri barbaadan warri immoo kunoo biddilibsootaallee warri barbaadan kunoo jira. Gatii qaalii ta'uu malee hin jira jechuudha. Akkasii isiniin jedha warri barbaadan garuu jechuun gabaa xiqqoodha. Suni gabaa xiqqoodha. Kun amma assooladha. Assooladha. Birrii 58 birrii 48. Kan kanarra rakkasu immoo iddoon jiru. Kun immoo tiraasiidha. Birrii 21 birrii 24 tiraasiidha. Kuni iddoo kanarra kan rakkasu immoo hin jira jechuudha.
yeroo deeme isinii waraabuu hin danda'a. Kun immoo kun faa baay'ee bareeda nama tokkoof birrii meeqa gatiinsa kanarra birrii 24 fooxadha baay'ee bareeda. Itoophiyaatti birrii widdiidha kan akkanaa fa'aa jechuudha. Akkas isiniin jedhaa isinitti tole ilaala. Barbaadan qalamiin illee jira. Qalamiinis jira jechuudha. Filannoo keessanii kalariin jechuudha. Akkas isiniin jechuu barbaada.